Hai hordoftoota keenyaa jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nagaa keessanii jirtu. Nutis nagaa keenya galanni gooftaatti haa tolu. Akkami isin jirtu nagaa keessanii? Nutis jirra kunoo keessummaa haara isinii qabattee dhufe. Innaasti mucayyoon kun eenyudha? Meeshiin gammataayi. Beektuuni argitanii ni beektu YouTube irratti nama kana viidiyoo hojjettee beektaa malkii keetiin. Kan hojjetaa Hojjettee beektaa? Jechuun laayivii malee jechuudha. Laayivis nan seenaa viidiyoos kan gadhiisa. Qaxxitaa fuula keetiin. Maarree beekuu ni dandeessu jechuudha. Warri maatii koo jala jirtan beekuu ni dandeessu jechuudha. Isheen immoo maqaa ishii isinitti himtu eenyu akka jedhamtu maqaa YouTube ishii isin barsiiftu wal baraan isiniin jedhaarra kunoo. Biyya Arabaadhaa galtee edda galtee turte ni burti. Turee jira naannoo ji'a afurii ta'e. Ji'a afur taate garuu asiin turre biyya deddeemaa turte maatii bukkeeyyuu dhimmaa fi osuma har'aan dhufa boroon dhufa jettu turte jechuudha. Garuu dhugaa waaqayyo akkuma jette osoo achi jirtu garuu nan dhufaa Elsoo yeroon galee nan dhufaa mana keenyaa innaan jechaa turte komantiidhaani. Innaa kun akkuma jettee waan dubbattee hin dhiifne jechuudha. Nama amanamtuu nama kabajju nama jaalala dhugaa nama qabdu kun dhuftee akkuma jette dhuftee jechuudha. Qilleensa irratti nan bisne jechuudha wannoo ishiiyyuu kun ammoo dhuftee mana koo dhuftee galata waaqayyo. Waan nagaadhaan galtee iyyuu ija nagaa wal arguun waan tokkodha biyya namaa jechuun ni ulfaata. Isin iyyuu beektu warra achi jirtanii. Inna kunoo galata waaqayyo ishiin fayyaa ishii nagaa ishii galtee. Qaama guutuu ishii ija ishii guutuu akka biyya abbaa ishiitii baatetti biyya abbaa ishiitti nagaadhaan galtee kunoo warra ishiirra dabartee nullee warra qilleensa irratti yuutuubii irratti nu beektu dhuftee nu dubbistee burtiyyee baay'ee si jaalladha baay'ee si kabajaa si baruu kootiif immoo baay'ee gammadee tanan jira galatoomi waan dhuftee fi siin jedhaan ishii amiin ishii galatoomis. Nagaa fi araarri waaqayyo isiniif haa ta'u. Hunduma keessaniifuun isiniin jedhaa warreen maatii Elsoo jalatti argamtan marti keessanuu akkam jirtu. Ani nagaa kooti waaqayyo haa ulfaatu. Egaa isheen akkuma ibsitee miidiyaa irratti hin beeka. Garuu amma kana dhufee otoo ishiin argin nan tura jedhee yaadeen beeku. Egaa immoo yeroo biyya kanatti dhufanii waa baay'eetu jira. Kanaaf hamman isaa waan tokko bakka qabachiisutti immoo dhufuu hin dandeenye. Kanaaf waaqayyo na gargaare kunoo har'a mana Leensuu moo Elsootti argamee jira maqaan ishii walla jalaa rukutaa. Kanaaf dhugaa waaqayyo ishiidhaan wal baruu koo mana ishii dhufuudhaan baay'ee baqa keessa koo gammadeetu jira. Gara fuulduraatti illee akkan dhufee ishii kan hojjedhu abdiif amantiin qaba dhugaa waaqayyo dubbachuudhaafi. Baay'ee waan namatti toltuun simannaa irrattis ta'e waan hundumatti bakka akkuma kaameraa kanarratti argitanidha mana ishiittis warreen eessaan ishee arganna jettanis kunoo dhufuu dandeessu balballi ishee banaadhaan isiniin jedha. Egaa wanti maqaa koomoon ibsinee fi na beektu hidheetan amana maaliif jennaan itti miigaru chaanaalli koo Burtee Shawaa jedha. Sabskiraayibiin saree fukuma guutaa addisiidha. Kanaaf maatiinaaf taasuma jechuun barbaada. Liinkii ishiin kaa wanni viidiyoo kee sheer godheetanan warri isheedha warri maatii koo taatanii maatii ishiin taane maatii ta'aa fi nu guddisaa isiniin jenna Itoophiyaa keessa jirra. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf anis amma tokko jaan qobaa ta'ee fi tokkos immoo daa'ima faana waan ta'eef. Kun Burteen argite waaqa osumaas achi jennu erga waaqayyo bareedaa daa'ima guddisuun hin ulfaata xiqqoo akka salphaa miti jechuudha. Sa'aatiinis dhiyaa bakka yeroodhuma hin qabaattan jechuudha. Qophaa ofii immoo yeroo hundaa waan wal fakkaatamu dhuftanii yoo viidiyoo irra haasoftan namni siin uffachuudha. Ijoolleen keenya maaliif mana maadaamii gola maadaamii keessa waan ta'eef waan haaraa waan sammuu keessa bu'aarsu keessa barbaadu isaan waan akkasii barbaadu osoo ana ta'ee naannoo akkasan jedhaan ture dhiifama yeroo baay'ee maalumaaf waan akkasii hojjettu biyya galtaniin jedhaan beekta dhugaa waaqayyo innaan koomentiis kennuuf yeroon isaanis argee waan tokko jedhu maaliif waanuma tokkicha maaliin nutti argisiiftu maaliif nyaata hojjettu akkatti nyaatan akkatti dhugdammaa nutti argisiiftu gadi baataniin hojjettu hin jedhan kun argite yeroo waan hojjetan garuu maaliif seetanii gadi baanii hojjechuun salphaadha.
Garuu haala amma keessa jiru haala nageenyaatiin wal qabatee haala baatee hojjechuun baay'ee ulfaata. Dhuguman isin jedha. Namnis immoo bariyooyyuu amma baazaarii keellaa dhugaa dubbachuudha. Yoo kana baazaarii keellaa deemee kaameeraa akkas godheenna ma poolisii sitti waamnama. Amma biyya guddattetti waan barbaadan yoo sirbaa akka feetan qullaa keessanuu deemtan namni zorri jedhee sin ilaaluu jira biyya guddattetti homtuu sin ilaalu. Biyya keenyatti garuu kaameeraa yoo akkana gootan maal ta'uudhaaf haasaa siifachi haasaa soba dabarsuudhaafidha. Viidiyoo waraabda namaan jedhu dhugaa dubbachuudha. Waan laayifii mataa keessanii qofa hoo ta'e malee waan biyyi keenya keessa jirtu waan tokko yoo kaameeraa akkana gootanii isinitti lola namni jechuudha. Namni karaa deemu iyyuu maaliif kaameeraa natti qabda maaliif akkas na goota binaamin isiniin jedhu. Kanaafuu ulfaata biyyi keenya kanaaf jenneetu waanuma wal fakkaatu yeroo hundaa oduudhuma maal sinii godhanneetu hojjechuu dhiibna. Yoo waaqayyo jedhamu kun burtiyyeen dhuftee hojjenna. Baay'ee walirraa fagoon jirru isinuu beektoota isheen ashawaa meedaa namni Gabreeliin jiraayyuu isin yaadda. Namni Finfinnee keessa beektan hin beektu. Ashawaa meedaa fi animaasuma keellaa karaa tiisharii jedhamu hin jira jechuudha. Uumaa baay'ee walirraa fageenya. Ishumarraa daddarbeetaan hamba deemaa ture jechuudha. Karaadhuma amboorradha karaan keenya. Amma biyyaallee waan namni biyyarraa dhufe wanti isaan wannoo ta'u hin jiru. Asuma karaa irratti bu'aniituma bakka. Asii olee mana keenya ol dhufuudha kotteedhaan baay'ee nama wannoon ta'u. Kanaaf jenneetu isiniin jennaa hin hojjenna burtee faana amma rabbirraanis guddachaa deemaa. Yuutuubiin keenya nu guddisa. Rabbirraa fuunee baaneetu nu hojjennaan isiniin jedhaan hordoftoota koo na bakka burtee immoo liinkii ishiin kaa'a. Kun akkanatti mana koo dhuftee. Dhugaa waaqayyo waan tokko hin gooneef baay'ee gaafa isheen akkas jettu sitti hima waa'ee ishee immoo jechuudha. Dhuguman isiniin jira. Innaa isheen buna danfistuu yeroo isheen nyaata gootu mucaadhaafu karaa waraabni dhabne tokkoon isin agarsiisan ture. Garuu inni guddaan dhugaadha. Anarran ishee argee gara viidiyoo sanaattu sammuun kunnaan deemne jechuudha. Maaliif hin isiniin jedhe ishee arguudhaaf mana ishee dhaqee maatii ishee arguudhaaf baay'een hawwee waan ta'eef gara kaameraatti waan tokko ani sammuu kon qabne jechuudha. Kanaaf egaa haati mucaa immoo hojjennu bakka qoy burte maaloon hojjennaa qoy rabbirraan immoo yeroo kan xiqqoolli naa rafa na dide dura yeroo si argu hin boo'ela nama yeroo andi jedhee argu hin boo'a amma ergasii immootti ishiitti madaqee faana taphata ishee arginaanuu ciisuu rafuuyyuu ni dhama ammoo yeroo dhufa koo fuula dhaqee gurraachesse na laalee boo'utti ka'e yeroo ishee argu dura boo'uudha jedhee ergamuu ergasii immoo jaallatee kun inni nu ciisuu dide qoy burtiyye maal osoo hojjetiin hin gallu numa hojjenna minaamin osoo kan jedhuun haara maali yeroo biraayyuun hojjenna maa rakkoo hin qabu minaamin ishiin jettu osoo jettu kunoo Mamu rabbirraan ciiseenaan dhufneen isiniin jedha. Innaa burtiyyee dhugaa waaqayyo homaa tokkoyyuu hin goonee fi baay'ee dhugaa waaqayyo Kiristoos nama baay'ee namatti toltudha. Nama baay'ee namatti salphattudha. Bakka namatti hin ulfaattu Kiristoosiif bakka baay'ee si jaalladheen jira. Dhugaa akka haadha kiyyaattan si jaalladha. Siin kabajaan siin jedha burtee. Dhugaa waaqayyo gara fuulduraatti kaleessa jechuudha dhugaa dubbachuudha ibsaan baddee biddeenan tolfadha jedhee ibsaan badde amantanis jaallattanis jibbitanis waan tokko mana duwwaatti dhufte burtee akkasiillee maali akkas taanaan hin dhufuyyuu minaamin jettu dhugaa waan akkasittiin dhiphatama yoo ta'e walitti deemu jechuudha garuu waan ta'e hin jiru dammoyyuu akka bakka keessummaas natti iyyuu hin ulfaanne isheen waan isaan beeku homaan goone buna bichaan daffisee malee. Innaa yeroo biraammoo sin affeeraaf shirri. Waan akkasii keessa gaarii bakkeetta. Maaliif waanuma finnee fuuldura kanatti argisiisnu bichaa miti bara amma nyaadhee dhuge miti. Qoy waan isheen naa fiddee dhuftee isinitti agarsiisa daabboo. Isheen dhugaa rabbi dubbachuu fi bakka akkaataa isheen itti na eeguu qabdu ani hin beeku. Nan dhufa jedhee yeroo nani mana jirtaa waa inni kittibaata mucaa geessuu dandeessi yookaan immoo gabaa deemuu dandeessi dhiitan nan dhufaa jedhee nani. Mana ishee waan hin beekneef dirqama na eeguu qabdi miti. Dhugaa qalaala daabboo burtee fiddee dhufte la. Mul'atu argitanii maali gamaan saatii. Kunoo burteen daabboo kana fiddee dhufte koottaa nyaadhaan isiniin jedha. Dhugaa cal jetteeti sayyuu mana daabbootti hojjechiiftee waaqa daabboo guddaa wayii fidde feestaalatti mureen jira yoo miti garuu akka ofii tolchanitti nama gammachiisu. Innaa galatoomisin jedha waaqaan maal rakkoon qabu. Innaa hordoftoota keenya isinis warri biyya achi jirtanii
koottaa namni waliif qoricha. Kana booda immoo ishinis dhuftee namni fooniidhaan kootti obbolaadhaan hojjetu waaloodhaan waan wal ta'eef beekuu qofa osoo hin taane kun akkanatti qilleensarraan iyyuu namni wal bare iddoo guddaa ga'uu danda'a. Wal jaallatee wal kabajee namni waan jaalala waan ta'eef namni fira ta'eef dhiiga ta'eedhaaf immoo kan waliin galles jira kan waliin jaallannes jira. Namni immoo qilleensarraan alarraa wal baree makaadhootti cittoo fi walitti himatee waliin immoo jiraatus jira. Kanaafuu isinis koottaan isiniin jedha iddoon walitti dhiyaattanitti walitti deddeemaatii wajjin hojjedhaa yuutuubiin isiniin jedhaan hordoftoota koo. Erga wayeessadha kanatti dabarsaa jirtu. Dhugaa Waaqayyoo ani fi isheen amma erga dhufee ji'a arfaffaa qabadheetan jira. Garuu gaafan galu ani ishee arguudhaaf baay'een hawwii qaba waan ta'eef guyyaa otoon kanan jedhin nan dhaqaadha. Dhugaa akkuma galtee naa bilbiltee nan dhufanaa garuu haalumti keessa jirru baay'ee namatti hin tolu. Yoo har'a waan tokko asan dhaqa jettee yoo yaaddee boru wayiin kan du'eetu sitti himama wayiin kan hidhame sitti himama. Kanuma kanatti nan itoo nama yoo naayyuu ishee hin argin yoo naga'e garuu har'a Waaqayyoon na gargaare mana isheetti argame baay'ee gammadeen jira dhugaa Waaqayyoo. Maaliif adeemsa daqiiqaa meeqaa kan ta'udha kan nuti walirraa fagaannu baay'ee walitti dhiyaanna. Kanaaf yeroo hundumaayyuu viidiyoo wajjin hojjennee akkasin itti gammaddan nan amana. Nama tokkorra immoo sammuu tokkorra sammuu lama ta'anii yoo yaadan immoo xiqqoonni fooyya'uu namana. Isin garuu gargaarsa keessan nu biraa kan fagaanneen jedha sumaanii. Dhugaa maaliif biyya Itoophiyaa keessa innaa ta'anii hojjetanii intarneet nama yeroo guutan yoo ittiin fayyadamne ta'e kasaaraadha malee waan tokko nu fayyadu jechuudha. Kanaaf immoo nu gargaaraa sabskraayibii sheerii nuuf gochuu hin dagatinaan isiniin jedhaa sumaan. Dhugaa sheerii godhaa nu guddisaa isiniin jennaa. Dirqamadha. Jireenyi biyya keenyaa baay'ee ulfaata waan ta'eef isa biraan intarneetii guuttanii itti dadhabdanii maal jettan immoo yuutuubiin hin kaffalu. Ani kan koo naa kaffalaa hin jiru isinitti. Kan koo kaffalaa jira. Kan koo kaffalaa jira. Kan koo dhugaa Waaqayyo anis hin argitu baay'ee viidiyoo irratti waan haaraa qabadhee maalan dhufa viidiyoo irratti jaan jedhu baay'ee viidiyoo sin hojjedhuun beektoo ta'e yookiin torbaanitti tokkitti dhufa. Garuma yuutuubiin dhugaa Waaqa dubbachuudhaaf jennaan sirriitti irratti hojjetanina inuma namaa kaffalaa inuma nama guddisaa baay'een obboloonni keenya baay'een kan yuutuubiirumaan kan guddatanii deeman baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Ofirraa hafanii kan biyyaaf maatiidhaaf ta'aa jiran baay'ee isaanii jiru. Itti hojjettanii jennaan hin guddattu warri yuutuubaroota taatan abdiin kutiinaa irratti jabaadhaatii hojjedhaa. Yoo rabbi isin gargaare isiniif kaffalaa isaanis jijjiiramuu dandeessu. Sirriitti jabaadhaatii warri monetaayiziin taanis irratti sa'aatii guuttadhaan isiniin jedha. Baay'ee isin kabajna baay'ee isin jaallanna. Burtee ergaa qabda. Ani kanan jechuu barbaadu ijoolleen kan kee hordofan baay'eetu jiru. Kan akka Obsee Hamboofaa, kan akka Leensaa Faamilii Mulunaa. Leensaa Faamilii Mulunaa. Akkas jedha ijoollee Hamboo jechuudha. Hundumti keessanuu baay'een isin yaada, baay'een isin kabaja. Maaliif yoo jettanii otoon isin hin argin ishii arguun koo waan natti dhiyaatteef yookaan waan narraa fagaatteef jechuu hin danda'u. Maaliif jennaan Hamboon ture Obsee arguudhaaf baay'een hawwii qaban ture. Maaliif yoo jettee baay'ee na gargaarte sa'aatii guutuu irratti. Sabskraayibii guutuu irrattis. Nama sabskraayibii guuttadheen jira garuu sa'aatiin guuttanne jechuudha. Nama mooneen taane wanti isin beekuu qabdan waa'ee kiffiyyaa irratti dura qalladeetanii darbe. Kanaaf sa'aatii guutuudhaaf immoo dirqama laayivii irra ta'uu si barbaachisa. Garuu barii namni si ilaalee naanis viidiyoodhaan barsii guutuu hin danda'a. Maamila qabaattee namni viiyuun kee guddate laayivii yoo dhiiftee viidiyoo bareeda hojjette isaanuu si guutuu. Ilaalamaa yoo namni si gargaare. Kanaaf asumaan waan jechuu barbaadu Obsees galateeffachuun barbaade. Atis naaf galatoomii Waaqayyoommoo na gargaare akkuma kunoo ishii dhufee arge isinis arguu hin danda'an siin jedha. Hamboo keessan ture garuu bakka ati jirtu waan hin beekneef dhiifama guddaan siin jedha. Baay'een isin jaalladha galatoomii siin jedha. Eshi bakka. Ciao bakka. Like share godhaa. Linkii ishii immoo isiniin ka yuutuubii koo jala warri maatii koo taatanii kan ishiin taane maatii ta'aa fi sabskraayibii godhaa fi sa'aatiin guuttannee intarneetii immoo Itoophiyaatti intarneetii guutteetu hojjechaa jirti waan ta'eef hin ulfaata yuutuubiin osoo hin kaffalin immoo mana keessa birrii baasanii intarneetii guutanii
hojjechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jireenya biyya keenyaan beektuun nageessu isinis warra achi jirtani. Kanaafuu laayik sheer godhaa fi sa'aatii akka guuttattu gargaaran. Hanga dhumaatti ilaalaa jedheen. Hanga dhumaatti immoo ilaala. Ishi. Hanga dhumaatti. Bantanii illee sinaati hanga dhumaatti xumuraa ilaala. Dhumaan isin jedha faayidaa qaba waan ta'eef. Viidiyoon isinitti dheeratee jira. Ciao bakka. Yoollee hojiin isinitti baay'ate muraati ilaala. Ciao bye bye.